Forforii guutumaan guututti ofirraa balleessuufis taane rifeensa keenyaa ciccitiinsaa fi qulqullina buqqee akkasuma fayyaa sammuu yookiin ammoo mataa keenyatiif. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo koo guutuu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodiin baga jiraattan isiniin jedha. Kanarra qabadhee dhufee rakkoolee rifeensa keenyaa waa'ee forforii haa ta'u malee garuu ijoon dubbii forforiidha. Haasahaa fi viidiyoo keessatti wantoota hedduu kan isinii ibsudha. Faayidaa rifeensa keenyaa hunda namoonni hedduun fayyadamee forforiin kan saaxilamu. Akka fakkeenyatti rifeensa dheeressuufis ta'ee ciccitiinsa dhaabuuf akkasuma akka laafu godhuu fi zayitolee garaagaraa yoo dibatan rifeensi isaanii akka hedduu forforii godhatanii fi akkasuma ammoo isaan hoksisa malee forforiin hanga nama madeessu kan nama geessudha. Kanaaf rifeensa keenya dheeressuufis taanee laaffisuuf akkasuma namoonni arriin hedduu rakkatanis ta'e immoo namoonni qalamii adda addaa dibatanii rifeensa ofirraa fixan akkasuma ammoo rifeensa keessan namoonni gaafii hedduu na gaafatan rakkoolee faarmii rifeensaa baay'eedha jechuudha. Kanaaf kana hunda bakka tokkotti furmaata qabadhee kan isiniif dhufeedha. Isin ammoo hanga xumuraatitti viidiyoo kana ilaaluudhaan akkasuma ammoo viidiyoo kana namoonni haaraa taatan maatii kootti dabalamuudhaan namoonni haaraa hin tahin ammoo laayik gochuun viidiyoo kana hanga xumuraatti koomentiin yaada babbareedaa naaf laadha. Distii qulqullina qabu yookiin ammoo nyaata foolii nyaataa hin qabne qopheeffannee akkasuma bishaanis burcuqqoo tokkoo fi walakkaanii qopheeffanna. Kanatti aansuun ammoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya erga bishaaniif burcuqqoo qopheeffannee kana shunkurtii mataa tokko qopheeffannee kukkutannee haaluma salphaatti distii keenya sanitti naqannee akkasuma ammoo shaayii diimaa yeroo hedduu dhuudan jechuudha. Shaayii diimaa namoonni hin beekne hin jiru baalan haa ta'u akkasuma ammoo liftuunaan firiin daakkamaa haa ta'u shaayii diimaa walumaa galatti jechuudha. Shaayiin diimaan rifeensa keenyaafis ta'ee hidda rifeensa keenya arrii hir'isuufis gahee guddaa kan qabudha. Akkasuma rifeensa keenya tajaajila sammuu keenyas buqqee keenya qulqulleessuu fi akkasuma bowwoo mataa waan hedduu jechuu kan of keessa qabate bishaan burcuqqoo tokkoo fi walakkaa erga itti naqannee shunkurtii keenya keessa buufanne shaayii diimaa maankaa tokko yookiin ammoo shaayii waraqaa yoo jiraate kan ta'e taate liftuuna isa lama yookiin sadii itti kutuudhaan akkasuma ammoo yoo barbaadan shaayii maankaa tokkoo fi walakkaa itti gootanii ibidda irratti danfifna jechuudha. Asitti kan hubattanii sirriitti isin beekuu qabdan hargiisaa gogaadha jechuudha kan amma itti godhaa jiru. Namoonni hedduun kan hin beekne baay'eetu jira. Hargiisaa jiidhaa namoonni argachuu hin dandeenye hargiisaa gogaa itti godhuu ni dandeettan. Garuu namoonni jeelii hargiisaa argachuu dandeettan hanga xumuraatitti na wajjin viidiyoo kana wajjin tura. Akkuma asitti argitan kanatti haga kun danfee qorru ammoo asitti kan godhannu killeedha. Killeen pirootiinidha. Faayidaan killeen qabdu rifeensa keenyaaf kana jedhamee hin dhumatu garuu haa ta'u tokko lama keessaa isiniif tokkoffaa irratti rifeensi keenya akka bifa toluu fi akkasuma ammoo buqqeen isaa qulqullaa'u akkasuma rifeensi keenya akka dagaaguu fi lalisu samalee jechuudha. Rifeensi keenya akka hedduu jabaatuu fi yookiin ammoo cincitas tahee buqqa'iinsa dandamatu nu gargaara. Kana qofa osoo hin tahin pirootiinii sammuu keenyaa kennuuf akka rifeensi keenya hedduu bakka maddi inni maddu tajaajila gahaa argatu nu gargaara. Akkuma argitan kana asitti danfisaa jirra jechuudha. Danfisnee lafa keenyee qorree haa jennu erga qorree inni geessinee ni dhimbiibannaa shaayii fi shunkurtii akkasuma ammoo hargiisaa goggoge jechuudha. Hargiisaa jechuun kun malaan kan goyifanne qurunfudis itti godhuu ni dandeettan. Dhugaa rabbii jechuun namoonni kana fayyadamtanii jettan haala salphaan rifeensa keessan kunuunsuu ni dandeettan. Namni keenya rakkoo nama keenyaa kana raajeen dhiisuu dide wantoota tokko dhibba barsiisanii yoo jedhan dhibbanuu waan fayyadamaa namni jedheense kan argattan fakkeenyaaf wanni forforii balleessu yoo xiqqaate waan kumaatamaan lakkaa'amee dhumatu miti. Ka'umsa malee dhuma hin qabu garuu ammoo isa keessa akka arganne fayyadamnee rifeensa keenya kunuunsuus taane forforii balleessuu ni dandeenya. Akkasuma fayyaa gara bidaraatiif illee jechuudha. Killee boora ergaasii qopheeffanne bishaan shunkurtii fi akkasuma hargiisaa yookiin ammoo namni hargiisaan arganne qurunfudii yookiin ammoo shaayii kana sadii waliin danfisnee killee kana naqnee waliin dhoofna jechuudha. Achi booda ammoo wanni godhuu qabnuu fi firdiin jechuudha. Rifeensa keenya kana fayyaa namoonni yeroo hedduu faarmiin rakkatanii mataan isin bowwaafatu faarmii ofirraa balleessuuf dhibbarraa dhibbatti rifeensa keessan sirreeffachuuf hinnaa qopheeffatan. Namoonni gariin hinnaa hin beeknuu jedhanii namni hinnaa hin beeknellee namuma isinii dhiyoo jiruu fi akkasuma suuqota adda addaa markazaa fi mana qorsa aadaa attaarraa uumama yoo dhayitanii jettan ni argattanii hinnaan hinnama diimaa harka dibannu yookiin quba dibannu keessattuu ijoolleen islaamaa sirriitti beekti jechuudha. Sababa qalamiin xahaara yookiin salaata hin taaneef jecha hinnaa yeroo hunda ni fayyadamna. Kanaafi hinnaa kenna maankaa sadii itti daballee akkuma rifeensa keessanii rifeensi keessan laafaa xiqqaa yoo ta'e maankan lamallee isin gaha. Haala kanaan bishaanota amma qopheeffanne killee tokkoo fi akkasuma ammoo bishaan shaayii yookiin shaayii maankaa tokkoo akkasuma ammoo shaayii mana keessan ergamtu shaayii diimtuu jechuudha. Akkasuma
yookiin qurunfudii itti goona jechuudha. Sammalee wanni isin hubattanii sirrii beekuu qabdan hargisa gogaa namni argachuu dandeettan hargisa gogaa itti gootanii shunkurtii bishaan shunkurtii danfifne isa kanaan laafifna jechuudha. Hanga silaa laafee dibata akka kireemaa nuu ta'utti jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa walumaa galatti furmaata rifeensaa kan isin hubattanii beekuu qabdan tokkoffaa irratti rifeensa faarmiin miidhamee lammaffaa irratti rifeensa qalamiin miidhamee fi akkasuma rifeensa yeroo hedduu ciccitu caccabu sammalee jechuudha. Furfuriin hedduu isin rakkisee zayitiin dibattanis tahee qibaatiin dhoqqee dibattan isinitti qabatu sammuu keessan qulqulleessuuf hinnaan akka sammalee jechuudha. Bowwoo mataatiif gahee guddaa kan qabuu fi ufii kiyyaa fayyadamee kan arge namoonni natti dhihoo jiran hundi isaanii kan fayyadamanii sirritti haala kanaan wal fudhachiifnee waliin dhooyne harkallee yoo tuuxan akka kaanii harkatti sirritti isin qabatu yoo masala isinirraa ba'a. Garuu ammootu isin yoo barbaadanii jettan harkatti waan biraa godhattanii jechuudha. Akka harka keessan isin hin tuune feestaala adda addaa godhattanii fayyadamuu ni dandeettanii. Daqiiqaa 30 qadaannee kennaa barbaanne galgala tolfannee yeroo rafnu dibannee rafnee ganama ol kaane dhiqannaa jechuudha. Haala kanaan ammootuyyuu kan sirritti isin hubattanii beekuu qabdan namoonni jeelii hargisaa qabdan maal gootanii jeelii hargisaa itti da'uu dandeettanii akkasumas zayituun itti da'uu dandeettanii zayitolee mana keessan keessatti argattan itti edaatanii fayyadamuu ni dandeettan. Kana jechuun yeroo madhooyitan kana itti dabaltan jechuun maankaa tokko zayituuna maankaa tokko zayitii hargisaa yookiin ammootuyyuu irra caalaa jeelii hargisaa osoo argattanii hedduu bareedaadha. Namoonni ammoo dhibbarraa dhibbatti hinnaa kan argachuu hin dandeenye hinnaan kun faarmaasii saadaliyaa akkasuma ammoo faarmaasii yookiin saadaliyaa mana qorsi irraa gurguramutti ni argama. Ishigiin gurgurama yoo barbaadan isa kana bittanii jechuudha. Diimatu jira isa kana bittanii haaluma kanaan laafiftanii fayyadamuu ni dandeettanii. Garuu ani asitti akka isin sirritti hubattanii hinnaa kana namni harcee argachuu hin dandeenye kan ishigii kana faarmaasii akka jiru dhibbarraa dhibbatti waan beekuufi namni hundi waan fayyadamuuf keessattuu waa'ee dhimma dharrii umrii malee arrii nabbee maal ta'e namni jettan namni walitti dhaabdanii torbaan keessatti yeroo hunda torbaaniin rifeensa keessan dibattan wanni isin sirri beekuu qabdan hinnaan nama miidhu nama fayyada malee arriilleen isinirraa hir'atti tabiras bahuu dhoorgaa sammuu keessaniin kunuunfamaa tabaate sammuutu bifni isii bunni keessa deemee booda hedduu jechuu akka nama walumaa galatti qalamii adda addaa dibateetitti hedduu bareeda. Haala kanaan jechuun rifeensa keenya kunuunsuus taanee bareechisuu fi rifeensi keenya akka hin ciccinne ka ciccitellee deebisuu ni dandeenya. Hangamitti deebisaa namoonni garii maal jedhan isiniif fakkaata. Torbaan keessatti fakkeenyaaf yoo wanni wayii forforii ni balleessaa ni hir'isaa ni dhaabaa hooyitoo fakkeenyaaf guyyaa 2 dibattee gaafa sadaffaa hooyitoon argitu jechuudha. Torbaan keessa guyyaa 2 keessa namni dhiinki jibdaa rifeensi waggaa 3 jahattu maaliif waggaa 6 3 ittiin dheeranne maa waa rabbi abaarimoo wanni isin beekuu qabdan waan achiin socho'an rifeensi kunuunsa barbaada. Eeyyan dhugaadha jijjiirama dheerachuu isaa yoo xiqqaate baatii 3 gaditti argitu rifeensi hagni inni dabalaa deemu waan xiqqoo wayii jechuudha. Walumaa galatti saantiin waan lakka'amuudha jechuudha. Saantii waan xiqqishu wayiitiin waan dabalaa deemuudha. Ji'a 3 keessa yoo rifeensa sirriitti akkaan dheeratu saantii 2 saantii 1 saantii 3 akka rifeensatiin yookiin akka rifeensa sirri dheeratuun kan dheerataa deemuudha. Haala kanaan erga laayinee waliin geessinee yoo barbaadan galgala dibattanii ganama ofirraa dhiquu ni dandeettanii. Yoo barbaadan ammootuyyuu sa'a 2 qofa ofirra tursiiftanii yookiin sa'a 3 ofirra tursiiftanii shaampoo keessanii dhiqachuu ni dandeettanii. Yeroo hedduu shaampoo forforii balleessa jenna malee shaampoon forforii haa balleessu malee rifeensa keenya goggoysuu caccabsuu fi akkasuma ququrxee nurraa yaasuu nu saaxila. Garuu karaa kanaan fayyadamtan taananii dhibbarraa dhibbatti rifeensi keessan hin miidhamu ni qulqullaa'aa daran ni dheeressaa zayitoota argattan itti dabaltanii fayyadamuu ni dandeettanii. Haala kanaan dibattanii sa'a 3 yoo xiqqaate ofirra tursiiftanii ofirraa dhiquu ni dandeettanii. Galgalas dibattanii ofirraa dhiquu ni dandeettanii. Oromooti wanni isin asirratti sirritti beeytanii hubachuu qabdan rifeensa keenyas tahee fuula keenya qaama keenya guutuu irratti wanni jijjiirama hin qabne hin jiru. Rabbiin malee kan hin jijjiiramne hin jiru kan akkasitti taa'u. Shamarran keenya hedduun jechuun ilaalcha gadi aanaa qabda waan ta'eef kana jechuun hin jijjiiramuu hin sirraa'u abdii murtan abdii muruu irraa kan kahe wanni tokko waan hin jijjiiramne isiniif fakkaata. Waggaa keessatti ilmi namaa aynata 10 bifa 10 baasa wanni isin eegaluu qabu bifa 10 rifeensi namaa bifa 10 namni bifa 10 fuulli keessan kun waggaa waggaan hagam jijjiirama hormooniitiin wal qabata. Kanaaf horaa bulaa viidiyoo biraa qabadhe hanga deebutti nagaatti like subscribe